bagagesani, hundi kesani. Ayana hoga barara, bagagesani. Ayana hoga barara, bagagesani. Bagagesani, bagagesani, bagagesani. Bagagesani, bagagesani, bagagesani. Ayana hoga barara, bagagesani. Ayana hoga barara, bagagesani. Ugam subabu milki kesani, gamtaan tokkoma barri kesani. Waaqni ni guutaa hawwii kesani. Ayyaana hoogaa ayyaantu targaa. Gadaan gabbinaa gabbeen hin margaa. Walitti raagaa jaalalaaf nagaa. Halkan guyyaan jennuuni waaqnaa mannaafi karaarraa dhageessanii waaqnaa lagaati. Halkan guyyaan jennuuni waaqnaa mannaafi karaarraa dhageessanii waaqnaa lagaati. Kama yaadannoo nagaan nu galchi, xinnaa guddisii guddaa nu bulchi. Dhibee baageessii maal namarraa yaa waaqnu bulchi ta'ee keenyarraa. Shabacha. Bagagesani, hundi kesani. Ayana hoga barara, bagagesani. Ayana hoga barara, bagagesani. Bagagesani, bagagesani, bagagesani. Bagagesani, bagagesani, bagagesani. Ayana hoga barara, bagagesani. Ayana hoga barara, bagagesani. Mana keessan ture manni gubateennaan immoo kiraayii keessan ture. Kiraayii keessaa amma abbaa manaa keessaa ba'ee na caqacaqaa ture. Dhufeen kanatti galee gandi koo immoo ijaaree mana kanatti nagashee kanaaf galateeffadha. Rakkattuun tokko kooyyuu hin jiru hiyyeessaati tureen. Amma immoo Waaqayyo isaanaa eebbisuu gandi koo na yaadatee naa ijaare. Amma immoo mana citaa keessaa ba'een qorqorrootti galee malee mana citaa ciccittuma keessan jira tureen. Dhimbisa manni koo gisee gannaayyuu gisee bonaayyuu rakkinuma keessan jira. Amma immoo gandi koo naa ijaaree bakka amma Waaqayyoof haa galatu isaaniif isaa eebbifamuuni. Amma bakka rakkina hin qabu Waaqayyoof haa galatu malee rakkina keessaa na baaseera gandi koo. Nani mani gandi koo waan nutti balleessan qabu mana naa ijaaree citaa keessaa na baasee rakkina keessaa na baasee hiddi libsiyyuu fidanii na xuffisaniiru isaaniin nan galateeffadha ganda koo uffannaa halkanii uffadheen bule. Rakkattuun akka kooyyuu hin jiru qarmii funaantuudha ture mana citaa keessan jira ture mana citaa keessan jira qarmiin funaana qansiraan jedha malee waa tokko hin qabu. Amma immoo gandi koo bilisa na baasee mana citaa keessaa na baasee dhimbuu keessaa na baasee qorqorrootti nagashe. Haa galateeffaman. Mootummaan nuufuu aadaa kana nuu kennee nutti fufee misgaanaan saabaduun jedhaan hin beeku kanarra moo Waaqayyo beekuudha. Maatii hiyyeessaati. Gargaarsa mootummaa humnaa godhe baay'ee ayyaana kanaa fi baay'ee gaariidha. Haa galatoomanii jedhan. Deeggarsa kana argachuu kootii fi baay'ee guddaa tokkoon gammada. Mootummaa nu bukkee dhaabbatee nu gargaaruusaaf baay'ee galateeffadhaanii jechuun barbaada. Kenna tajaajilaa kun amala ta'eera jechuudha. Waggaa waggaadhaan keessumaati bara 2016 kana keessumaa raawwii hojii gannaa keessatti wal qabatu wajjin wal qabatee bara kana akka mana qopheessaatti mana qusannoo jedhamee karoorfama. Mana qusannoo akka misooma magaalaatti mana 8 nuu kenname. Mana 8 keessa dabarree mana 16 qopheessine jechuudha. Mana 16 qopheessinee fi adda ba'ee fi namoota darbuu fi qabanitti darbeera. Akkasumas bira darbee gara mana 4 kan ta'u ijaaramee gooxee 2 keessatti laatamee jira. Akkasumas yeroo garaa garaa lukkuun laatama, midhaan laatama, zayitiin laatama akka walii galaatti qarshiiwwan itti gaafa tilmaamamu humna namaa dabalatame girgiddaa falaxaa waan adda addaa wantoota qorqorroo wajjin bizmaaraa wajjin wal qabatu dabalatee gara qarshii
karoorri keenya gara qarshii miliyoona 2.5ti. Raawwiin keenya amma onaatti garuu gara qarshii miliyoona 4.2tti dhiyaata jechuudha. Hirmaannaa uummataa dabalatee nullee amma ayyaana waggaa sababeeffachuudhaan bara 2017 sababeeffachuudhaan namoota harka qalleessa ta'an nama 50maaf midhaan nyaataa kiiloo 25 qopheessinee fi zayita liitirii tokko qopheessinee fi yoo xiqqaate gara qarshii 53,500tti tilmaamamu qopheessinee fi kennaa fi jira akkuma isin argaa jirtu. Tole durii namoonni baay'een gidduutti citee ture. Keessumaa naannoo gammoojjii kana keessatti amalli wal gargaarsaa bal'inaan jira. Amala wal gargaarsaa keessumaa duudhaa ta'ee tola ooltummaa jedhamee akkasitti walitti qabamne illee kenna tajaajilaa jedhamee walitti qabamee qindaa'ee hin jiru malee aadaadhaan duudhaadhaan daboodhaan wal gargaaraa ture duriyyuu. Ammas kun qindaa'ee toora mootummaan barbaadu keessatti qindaa'ee akkaataa barbaadetti yeroo itti namni wal gargaaraa jiru jechuudha. Garee keessatti akkaataa humni isaa danda'etti namoota harka qalleessa ta'aniif waan barbaachisaa ta'e sana gargaaraa jira jechuudha. Kanaaf fakkeenyummaa gaarii keessa jira. Namni illee gooxiin walirraa qooddataa jira gara gareetti.